Sagaleen haadholii teenya amma dhagaa jirtanii fi viidiyoo irratti namoonni argitan kuni namoota Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti guyyaa darbe namoota 30 humna finxaaleyyii faannootiin nabsee isaanii dhaban irraa kan hafanidha jechuudha. Uummanni kun baay'inaan kan mootummaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaayid Saaddoo Wallagga keessa qubsiisanii turan. Baay'inaan uummanni kun uummata kutaa Harargeeti jechuudha. Faannootu buqqise moo shaneetu buqqise akkasumallee mootummaatu buqqise moo dhugumatti faannoo majansantu uummata kana qofa achi keessaa buqqise kan jedhu mee gabaabsee waan isinitti himuu qaba. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beekamu guyyaa lamaan dura finxaaleyyii faannootiin Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni 30 namoonni nagaa bakka tokkotti ajjeefamanii bakka tokkotti boolla tokko keessatti awwaalaman isiniin jedhee ture. Akkasumallee loon 3,000 oltu saamame isiniin jedhee ture. Namoota baay'eelleetu buqqa'e isiniin jedhee ture. Namoonni baay'een waan san miidiyaaleen hin gabaasne hedduun namaa soba kan jettan jirtu jechuudha. Har'a immoo miidiyaan hundinuu gadi bahee jechuudha iyyaa jira. Nuti waan dhugaa ta'e qofa irratti jechuudha namoota achi eeruu nuuf kenna waan qabnuu fi waan dhugaa ta'e qofa gadi baafnee miidiyaa kanarratti kan dubbannu jechuudha. Kanaafuu daawwattoota keenya amma miidiyaan hundi wal jalaa fuudhee dubbataa jira. Mee waan kanarratti yaadan isiniif qooda bal'inaan jechuudha. Daawwattoota keenya baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan guyyaa guyyaan oduu waqtaawaa haala yeroo irratti hundaa'e argatuuf chaanaala Oromaan sabiskiraayib gochuun nu hordofuu hin dagatinaa. Gama peejii feesbuuk Oksijin miidiyaa neetwoork illee fooloo godhaa nu hordofaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun har'a jiruu fi hedduu kan nama gaddisiisuu fi keessa namaa qorqalbii namaa kan cabsu ummata kana qofa filanii akka waan ummanni naannoo ummanni Harargee qubate kana qofa finxaalayyiin faannoo sunillee beektutti maaf barbaachise ummata kana qofa buqqisuun. Wallaggi guutuudha namni fakkeenya fi garuu maaf kana qofa irratti ummata achi keessa qubate kana qofa irratti maaf xiyyeeffatama yeroo hunda yeroo kana qofa miti beeka waay maaltu jira maali wanni jira maali rakkoo jira boo maali mootummaan kana waan kana quban qabu iddoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'aa jiru iddoo waraanni mootummaa keessa socho'aa jiru keessatti faannoo maqaa balleessuun maali boo sobatuni maal faannoo qofa maal godhanii jedhanii faannoo qofa maqaa balleessan. Sigale faannoo deeggartanaan hin jeenaa wallaahi nan aare imimmaan haadha teenyaa kun namatti hin dhagamu boo xiqqollee taatu rabbii isin uume sodaadhatime namni haadha qabu namni abbaa qabu sigale namni ilmoo qabu namni dhala irraa dhalatee qabu har'a dubartoonni akkanatti gadi ba'anii booyanii jechuudha qabeenya ofirraa buqqanii osoo qabeenya qabanuu barandaa namaa galaa jiran maali kun mootummalleen hanga kana hundaayyuu akkana sadarkaa ofii gadi buusuun hanga kana ummanni akka jibbee isarratti ka'u godhuu maaf barbaachise sigale maal goonaa wal sobna faannoo jedhanii maal godhanii wal soban faannoon bakka biraa hin dhattu wallagguma keessaa ummatuma bakka biraarraa buqqa'ee dhufee wallagga keessa qubate kana qofa buqqifti faannoon ummatuma kana qofa gurra irraa murti ummata kana qofa morma irraa murtee hadiidatti fannifattee mukatti mataa namaa fannifattee deemtini maaf barbaachise kun dhugaa jiru maa walitti himne artistoonni Oromolleen sigale warri silaa Oromoof qabsoofna jee iyyaa jirulleen maa kanan dubbanne namu akkuma kutaa ofiitti bakka qabsoo fi argitee saballee qabsaa'uun qabsoolleen kutaa galte jechuudha bakka kutaa galte. Baay'ee nama gaddisiisa garuu baay'ee nama gaddisiisa ummanni kun ummata miskiina ummata dalagatee sigalee dafqa ofiitiin ilmaan ofii guddifataa jiru ilaalame akkaataa isaaniitti ilmaan kana wallaahi hangizee waan kana argu dhugaa rabbii imimmaan qabachuu dadhabe jechaadha sigalee imimmaan qabachuu dadhabe waay maali rakkoon maali rakkoo jirtu bar ummata ifa godhuu qabdan ummataaf yoo lakki namni kutaa biraa wallagga keessa hin qubatinii wanni jedhamu jiraate bakka ummanni ofirraa gara qe'ee ofitti haa deebi'uuga maal rakkina qabaree kun eegaa yeroo hunda waan kana qaamalleen keessa dhaqeen beeka wallagga sigale yeroo hedduu maal jedhanii walirra kaasan jechuudha asiin kun isaan Harargeedha isaan Arsiidha isaan Walloodha
isaan akkana jedhanii walumarra kaasan jechuudha. Eenyu tokko shira akkanaa kana taatu barni beekna. Sigalee uflaalaa waraanni bilisummaa Oromoo achi keessa socho'aa jirulleen uflaalaa poolisiin humna addaa achi keessa socho'aa jirtanilleen uflaalaa waraanni makkalaakayaa ilmaan Oromoo taatanii quuqama sabaa qabdan dhugumatti waa baratanii sammuu keessan keessa jiru. Uflaalaa uf yaadadhaa mootummaan kamiyyuu ummataani sigalee mootummaan kamiyyuu ummataan gad dhaabbata ummataan aangoo ofii dheereffata. Yoo ummanni isa jalan jiraanne yoo ummanni biyya san keessa barkun amma walumaa galatti akka mootummaa kana ummanni jibbee irratti ka'u bakka sigalee gandaaf gandaan kutaaf kutaan amantiif amantii wali kaasuun akka ummanni ummanni kun baay'ee waan takka hubadhaa ummanni gaafa ribee ciisu gaafa dadhabee mooraalii dhabee sigalee nama isaaf sagalee ta'uu dhabee waan yaadu kaayyoo ofii sangalmaan gatuu dadhabee fiixaan baafatuu dadhabee sigalee jehu waan dadhabee yookaawu waa wallaalee ciisuun seenaa ummanni isin obsaa jira isin dhaggeeffataa jira ciisee of dhaggeeffatu jira sigalee akkuma Profeesar Mararaa Guddinaa kana dura jedhe ummanni gaafa waan nyaatu dhabe waan dhugu dhabe deebi'ee mootummaa kana nyaataa mootummaa kana deebi'ee nyaata akkuma jedhe ummanni gaafa isin eeggatee ciinca'ee ummanni kun jiruu uf jibbee beekaa laafallee hin jabaata gaafsanii rakkoon nama jabeessiti hubadhaa kana dubartiinuu dhiira taatii bar keessaa ummata Harargee fa'aa ofirratti tuquuni ummanni Harargee namarraa adda ta'ee osoo hin taane ummanni Harargee ummata cinqii hin beekne ummata si jaalatus jaalala dhugaa siif ibsu si deeggarus gowwaa murtu guutoo jedhan sani jechuudha. Gowwaa murtu guutoo lafeen calanqoo ciifte kan Oromoon jettee ittiin mammaaktu sani jechuudha. Gowwaa jechuu osoo hin taane murtii waan qabatan san bakka murtii san guutan galmaan ganii jechuudha. Warri gaafa dura amantii teenyaaf nu wayya afaan keenya nu wayya jee ergitee abadan hin jijjiiru jee lafeen isaa calanqoo ciifte dhumatee jechuudha. Saniif gowwaa murtii guutoo lafeen calanqoo ciifte wanni janiif saniif seenan isaa dheeraadha. Suutan isinima guyyaa tokko yoo Rabbi jedhe. Kanaafuu ummanni Harargee ummata akkasiiti. Har'ammoo ummanni kun beela'ee akkanatti buqqa'ee barboo nafsee nama soddomaa jechuun qabalee tokko jechuudha namni soddomni sun waggaatti ilmaan meeqa oomishaa qabeenya meeqa oomishee biyya tana sadarkaa ol fuudhuu danda'a. Maal jechuudha boo kun aboo saalfadhaa warri biyya bulchaa jirtan rabbii jaati waaqa isin uumeef jedhaati uflaalaa waraanni bilisummaa Oromollee naannoo san keessa socho'aa jirtan mootummaa qofa irratti quba qabuu miti boo dhugaa walitti himnaati. Dhugaa walitti himnee bakka nutti dhiitti bulla isin jaalanna isin kabanya maali boo osoo meeshaa ba'attanii deemaa jirtanu hawaasni keessan mataan meelaalame kan mataan irraa muramu Wallaga keessatti Oromoo kan lafarraa buqqa'u Oromoo kan harki irraa muramu Oromoo kan qabeenyi saamamu Oromoo kan loon isaa saamamu Oromoo kan lafa isarraa buqqa'u Oromoo kan manni irra gubatu Oromoo maali boo kun aboo saalfadhaa gaamaquma keessaniifu ummata kana irraa nyaatanii irraa dhugaa jirtanii dhadhaa loon isaanii isintu dibataa jira. Dammaa fi aannan loon isaanii isintu dhugaa jira. Piliis uf laalaa uf yaadadhaa nu waan biraa hin jennu ummata warra buqqa'illee Rabbi qe'ee keessan irratti isin haa deebisu warra maatii warreen ilmaan haa ta'u abbaa haa ta'u haadha haa ta'u jalaa dhuman hundumaa'u jajjabina isiniif hawwina sabri isiniif haa kennu. Kanaaf mootummalleen qaamni dhimmi ilaallatu kamiyyuu waan kana hamma danda'u jechuudha dhiibbaa godhuu qaba to'atuu qaba biyyi tun mootummaan bulti sigalee shanee faannoon mootummaa olii boo mootummaa olii miti biyya mootummaan bulchu keessa jirti sigalee mee waan hundaayyuu naasonnu waan hunda nyaatan malee waan hunda naasan akkuma jedhani silaa waa hedduu dubbanna bishaan tofaan nu jiraa jette jedhu qurxummiin jechuudha waa hedduu haasa'uu dandeenya haay mataatu hundaafu haayilaayitii qofa haasonneetuma keessaa baana ummata keenya qe'ee isaanirratti deebisaa nageenya haa dursu nageenya buusaa shiftaa immoo ummata saamu ummata buqqisu
nabsee uummatatti taphatu hamma dandame tarkaanfiin akka irratti fudhatamu murteen seeraa akka irratti darbu asumaan kabajaaf jaalalaan mootummaa biyya bulchaa jiruu fi qaama dhimmi kun ilaallatullee ergaa kana itti dabarsuu barbaannaa. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota kana fakkaata viidiyoon har'aati jechuudha. Uummata keenya rabbi haa jajjabeessu, rabbi qabeenya isaanii irratti illee abbaa haa godhuma jenna. Silaa imimmaan miskiina abbaan rabbuma. Mootummaan jiraatee mootummatti himannu qaamni itti himannu hin jiru, rabbumatti himanna. Uummata keenya rabbii qe'ee isaanii irratti haa deebisu. Mee guyyaa guyyaan jala buunee waan jiru kan isiniin geenyu ta'a. Mee chaanala kanas subscribe godhaatii asirratti nu hordofaa daawwattoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya goolabame sagantaa itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.